Oduu gammachiisaa baay'een gammadee dhugaa dubbachuuf jechuudha. Baay'ee tokko na gammachiisee oduu gammachiisaa. Akka koo namoonni gammaddan. Egaa nagaa hin daganne. Akkam jirtuu nagaa keessanii ani nagaa kooti isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessa Waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa akkuma beekamu obboleessa keenya Maastar Abinnat yeroo darbee dhukkuba hin beekamneen qabamee rakkachaa ture jechuudha. Biyya keessatti yaalamaa tureeraa jechuudha. Yaalii biyya keessaa xumuree gara biyya alaa yookaan gara biyya Taayilaandii deemee yaalamuuf deemeera ture jechuudha. Yeroo biyya Taayilaandii deemu kana namni kun dhugaa dubbachuuf xiqqaa guddaa beekaan namoonni gurguddoon bu'anii nama kana geggeessanii jechuudha. Namni kun nama jaallatamaa, nama kabajamaa, nama xiqqaa guddaa biratti beekamaadha. Bakka namni hundi nama kana nama jaallatudha. Bu'anii geggeessanii biyya Taayilaandii dhaqee yaalii isaa haala gaariidhaan xumuratee guyyaa har'aa kana gara biyya isaa gara maatii isaatti nagaan galeera. Baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf. Haala gaariidhaan biyya Taayilaanditti yaalii isaa xumuratee nagaan galeera. Baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Obboleessa koo baga Waaqayyo nagaan maatii keetti biyya keetti Waaqayyo baga nagaan si gashee baay'ee tokko natti tole. Egaa namni kuni nama tola ooltummaa uummataaf hojjetedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama kutaa fi gandaan otoo hin qoodiin amantiin otoo hin qoodiin nama rakkatoota gargaaraa ture. Otoo mucaan isaa dhukkubsattuu haadha hiyyeessaa bukkee nama dhaabachaa turedha. Namni kun namni xiqqaa guddaan isa jaallatu. Hundumtuu namni hunduu nama kana kan jaallatu jechuudha. Maaliif hojii isaa laalaniitu dhugaa dubbachuu haala gaariidhaan uummata bukkee dhaabachaa kan turedha. Kanaaf namni isatti bakka mararfataa jechuudha. Gaarummaa isaa fi haala hojii isaa hundumaa laaleetu namni nama kana jaallataa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo baga nagaa keetti, maatii keetti, biyya keetti nagaan si galchee. Egaa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon gammadee jechuudha. Kanaaf ammas immoo hojii kanaan dura caalaa akka hojjettu abdii guddaa qabna. Jabaadhu baga Waaqayyo si gargaaree nagaan biyya maatii keetti si galcheen jedha. Egaa amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.